Ayyee nashamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel hundumti keessa nagaa keessanii ani nagaa kiyya waaqeenaa galatu egaa kunoo guyyaa irraa kan ammoo wanta sirriitti isin fayyada jedheeti yaade application ajaa'ibaa tokkodha kan inni isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Egaan guyyaa irraa kana application isiniif qabadhee dhufe kuni aappii Itoophiyaanotaan hojjetamedha jechuudha. Application kunis maal faayidaan isaa yoo jettu ta'e afaan gosa sadii nu barreessisuu ni dandeessa jechuudha. Application kuni afaan inni nu barreessuu danda'u Oromiffaa sirriitti nuuf barreessa, Amaariffaa sirriitti nuuf barreessa, Ingiliffaas akkasuma bareecheeti jechuudha kan inni nuuf barreessu. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Application kana kan faranjoota keessaa iyyuu kana kanaanatti tole hin jiru jechuudha. Application kun Itoophiyaanotaan hojjetamuun isaa baay'ee ittiin boonuutii qabna. Kunoo akkuma adda irratti agartanii keyboardii gosa garaagaraa akka karalii isaaniitti akka malkii isaaniitti fedha keessaniin wanta barbaadan irra akka isin kaa'atanii fi isiniif hojjetameeti jira. Kan isin dhibu intarneetii tokko hin barbaachisu jechuudha. Application kana fayyadamuu fi akkasumas illee mastaawoqiyaa yookiin immoo beeksisni garaagaraa sababa application kanaa illee isinitti hin dhufu jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf egaa haala hojii isaatii immoo kunoo isinitti agarsiisuudhaafan jedha jechuudha. Application kun egaa bifa kanaatiin kana fakkaata. Jalqaba haala barreeffama isaatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan jalqaba gaafa ittiin barreessitanii fakkeenyaaf teestimaa fi fakkeenyaaf isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf an akkam jechuu yoo barbaade qubee Oromiffaa sirriitti eegee hin barreessu yoo ta'e an qubee jalqabaa tuqaa lamaan sadan tokko ennaan kaa'uu fi inni immoo dudduubaan isa sirrii sanaaf barreessaa deema jechuudha. Mee istiinan barreessaa walumaan haa ilaallu. Fakkeenyaaf kii jedhee ennaan barreessu akkam akkas akka kan jedhu bifa kanaatiin naaf tarreessa jechuudha. Inni ofii isaatiin naaf tarreessaati deema. Saniin booda ani barreeffadhee ennaan kaa'eetu jiru bifa kanaatiin akkam jedheetiin jedhaman fakkeenyaaf hundi ennaan jechuutii barbaadu immoo haa fi uduu waa ennaan barreessu inni immoo ofii isaatiin bifa kanaatiin bifa garaagaraadhaan egaa hundi hunda humna hundaa kan jedhu bifa kanaatiin naaf barreessaati jira jechuudha. Kana keessa akka kanan filadhee daddafeetii barreeffachuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf egaa application kun ennaa barreeffama Oromiffaa barreessuutii barbaadanii bifa kanaatiin isiniif barreessa jechuudha. Oromiffaa gosa garaagaraadhaan egaa akkuma agartanii filannoo hedduu qaba jechuudha. Inni kan biraan baay'ee tokko application kana kan na ajaa'ibu kan na godhe jechuudha. Namni tokko Amaariffaan maqaa isaas ta'ee wanta barbaade barreessuu yoo barbaade garuu afaan Amaaraa hin beeku yoo ta'e jechuudha. Namni suni wanti inni gochuutii qabu afaanuma Oromoodhaanitu barreessa jechuudha. Saniin booda application gara afaan Amaaraatti isaaf geeddara jechuudha. Fakkeenyaaf ennaa akkas godhachuutii barbaadanii kunoo iddoo kanarratti jechuudha. AB kan jettu jirti gajjallaa dhuma kanarratti jechuudha. AB kan jettu jirti dhuma jala kanarratti space kan isiniif kennitu gidduutti jechuudha. AB kanatti innaa isin buutanii kunoo qooqa isiniif geeddara jechuudha. Kunoo ishee kanatti buudhaanii qooqa Amaariffaa innaa isin keefsanii fakkeenyaaf maqaa koo beekee Amaariffaan hin barreeffadhu yoo ta'e Oromiffaan nan barreessaa inni immoo gara Amaariffaatti naaf geeddara jechuudha. Mee istii nan barreessaa walumaan ilaallu. Elsaayi nan jedhaman fakkeenyaaf. Kunoo akkuma agartanii ana addanarraa Oromiffaan hin barreesse inni immoo iddoo kanarratti afaan Amaaraadhaan naaf barreesseeti jira jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf bifa kanaatiin afaan Oromiffaa yookiin Ingiliffaa innaa isin barreessitanii gara Amaariffaatti bifa kanaatiin isiniif geeddara jechuudha. Kunoo egaa appilikeeshinichi bifa kanaatiin hojjeta jechuudha. Afaan Amaaraa afaan Oromoos isinitti agarsiiseetiin kee inni kan biraan afaan Ingiliziiti jechuudha. Afaan Ingiliffaa innaa barreessuutii barbaadanis immoo kunoo ammas kana cuqaasuudhaan kunoo qooqa geeddarattu jechuudha. Saniin booda Ingiliffaarra innaa isiniif taa'eeti jiru. Iddoo kanarratti fakkeenyaaf hello yoon jechuutii barbaade hello jedhee osoo hin fixiin kunoo helloonic jedhee gosa garaagaraadhaan barreeffama garaagaraa naaf fide jechuudha. As keessaa gara wanta barbaade filadha. Hello everyone yoon jechuutii barbaade kunoo bifa kanaatiin nan barreeffadha jechuudha. Kanaaf egaa bifa kanaatiin qooqa sadan saayyoo itti fayyadamtu inni kan biraan waa'ee keyboardii isaati jechuudha. Keyboardii karalii garaagaraa miidhagaadhaa of keessaa kan inni qabu jechuudha. Application kun fakkeenyaaf keyboardii jalqabarra jiru kana yoo filachuutii barbaade kunoo isa kana jechuudha. Haaluma tokkootii fi keyboardicha nan cuqaasa. Saniin booda keyboardichi irra naaf ta'a jechuudha hordoftootiyya. Saniin booda egaa bifa agartan kanaatiin keyboardii addaa irra naaf kaa'eeti jira jechuudha. Kunoo gosa garaagaraa
akka kanatti filachuu ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Baay'ee tokko ajaa'iba jechuudha appilikeeshiniin kun baay'ee tokko namatti tola. Kanaaf itti fayyadama appilikeeshinii kanatti jedheen isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Egaan jalqaba install gootanii jenna jalqaba keessa galtan jechuudha. Wanti isin gaafatu ni jira. Setup godhachuudhaaf jechuudha. Jalqaba keessoo isaadha jechuudha kan isinitti agarsiise. Amma immoo itti gala appilikeeshinii kana jechuudha kan isinitti agarsiisu. Ammas nafaana ta'an isiniin jedha. Jalqaba bifa kanaatiin akka inni keessa isin gasheefni afaan Oromiffaa kan isiniif barreessu gochuudhaaf dirqama wanti isin gochuu qabdanii jira jechuudha. Afaan Oromiffaa kan isiniif barreessu gochuudhaaf gejjallaa kanarra dhuma kanarra jechuudha. Language kan jettu jirti kunoo lafan xiyyeetti isiniif agarsiise kana language lafa jettutti mallattoo gloobii ka fakkaatu ni jirti jechuudha. Al tokkootiif innaa ishee cuqaastanii iddoo kanarratti afaan gosa garaagaraa waan qabuu fi afaan barbaadanirra kaa'achuu ni dandeessu. Egaan kunoo iddoo kanarratti immoo Oromiffa kan jettu jirti jechuudha. Oromiffa kan jettu kana al tokkootiif ishee kanarra okay jettanii naani raayitiitti isiniif taatee jirti waan ta'eef kanaaf afaan Oromiffaa barreessuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan gara siitingiitti yennaa deebitanii kunoo iddoo kanarratti jechuudha. Siitingii kan jettu jirti mallattoo siitingiidhaan jechuudha. Ishee kana al tokkootiif yennaa cuqaastanii addanarraa wanta barbaadan sirreeffachuu ni dandeessu. Akkasumas illee immoo barreeffamoota afaan Amaaraadhaan mul'atan kana gara Ingiliffaatti geeddaruu ni dandeessu jechuudha daawwattootiyya. Kana baay'ee tokko salphaadhaas keessa seentanii egaa siitingii isaa gara barbaadanitti dedeeffachuu ni dandeessu isiniin jedha daawwattootiyya. Egaan kunoo kana fakkaata jechuudha appilikeeshinittiin aappii ajaa'ibaati Play Store keessattidha kan isheen argamtu. Haalli itti fayyadamni isheellee akka kanatti salphaadha jechuudha daawwattootiyya. Egaan bifa kanaatiin isiniif hojjeta jechuudha appilikeeshinii kuni aappii ajaa'ibaati an ofii kiyyaa yeroo ammaa itti fayyadamee argeetiin jira. Baay'ee tokko na fayyadaati jira. Baay'ee tokkos namatti tola jechuudha daawwattootiyya. Aappii ittiin kana fakkaattiin wanti narraa qabadhee isiniif dhiyaate kuni. Egaan viidiyoo kana osoo laayif hin godhin baay'inaan isiniin jedha. Sa'a muraasa booda immoo viidiyoo ajaa'ibaa kan biraan isiniif gadhiisa. Ammatti nagaan naaf tura. Isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Ciao.